Ashama akkam jirtu chaanalii kana reefuu argitu taanaan yookaan yeroo jalqabaa ilaaltu taanaan ani maqaan kiyya Dr. Abarraa Olaaniin jedhama. Gargaaraa Piroofeesaraa Ispeeshaalistii Wallaansa Dhibee Ijoolleef Daa'immaniiti. Waa'ee fayyaa waan hedduun barsiisa yuutuubii kanarratti hordoftanii maatii taatanii waan hedduu irraa argachuu dandeessu. Amma kan ilaallu handhuura daa'immanii irratti ishee suura irratti argitan kana wanta ambalaayikaa giraanoomaa jedhamtu kana haala ittiin haadholiin manumatti fayyisuu danda'an kan jedhu. Erga handhuurri daa'immanii cittee booda, erga isheen irraa kuftee booda foon xiqqoo diimattee xiqqoo dhangala'aa xiqqoo kan qabdu handhuura daa'immanii irratti kan haftu kun ambalaayikaa giraanuloomaa jedhamti. Kanaaf egaa ambalaayikaa giraanuloomaa ishee jedhamtu kana manumatti haadholiin akkamitti fayyisuu danda'uu fi kan jedhu kan ilaalla. Wanti kun egaa jechuunis isheen ambalaayikaa giraanuloomaa jedhamtu kun yeroo handhuurri cittee buutu tiishuu naannoo handhuura sanaa haga eegamuun ol yeroo guddatudha. Daa'imman 500 keessaa daa'imni tokko wanta kana ni qabaatu jedhamee tilmaamama. Noormaalii handhuurri torban lamaan jalqabaa gogee citee kufee cita bakka sanaa bu'a. Bakki sunis ni gogaa rakkoon tokko hin jiraatu. Wanti ambalaayikaa giraanuloomaa jedhamtu kun immoo yeroo wanti kun citee bu'u yeroo handhuurri gogee citee bu'u kan uumamudha. Sababni isaas tiishuun naannoo handhuurri sun irraa citee hanga eegamuun ol madaansaa yeroo fayyu abnormal tissue repair regeneration yeroo guddatudha. Foon diimtuu xiqqoo tokko dhiisee deemachuudha yeroo kufu. Egaa wanti kunis dhiitoo xiqqoo halluu keelloo gara foon diimaa fakkaachuutti kan deemuu fi lallaaftuudha. Akkasumas dhangala'aa xiqqoo fooliin hin qabne, dhangala'aa foolii hin qabne qabaachuu mala. Kan isheen mul'attus ji'a muraasa jalqabaa erga handhuurri cittee buuteedha. Sababa nervii keessa hin jirreef narbii waan hin qabneef dhukkubbii hin qabu. Daa'ima sana hin dhukkubu. Yeroo malaalan nama naasisa malee daa'imni dhukkubbiin itti hin dhaga'amu. Wanti kun ofii rakkoo fiduu baatuyyuu bakka itti baakteeriyaan wal horu ta'uun naannoo sanatti infekshinii uumuu danda'a. Infekshinii ambalaayikaa koolii yookaan oonfaalaayitis kan jedhamu uumuu danda'a bakki sun baakteeriyaan itti wal horee ofii miidhaa fiduu baatuyyuu. Mee gara furmaataa kan haadholiin manatti gochuu qaban kan jedhutti deemna. Manumatti egaa haadholiin ashaboo nyaataan kana fayyisuu danda'u. Jalqaba harka dhiqachuun sana booda harka tokkoon gogaa qaama naannoo sanaa xiqqoo achirraa qabuudhaan harka biraadhaan immoo ashaboo xiqqoo quba lamaan kaasanii xiqqootti firfirsuudha. Ashaboo sana manas erga daqiiqaa 30 tursiisanii booda fooxaa jiidhaa yookaan bishaan fayyadamnee irraa qulqulleessuudha. Erga daqiiqaa 30 tursiisnee booda. Kanas guyyaa 3f ganamaaf galgala yoo akkas goone bakki sun waan sun xinnaachaa gogaa diimattee cittee buuti. Ganamaaf galgala guyyaa 3f yoo akkas goone. Guyyaa 3 hanga guyyaa 5. Guyyaa 5 ol hin barbaachisu. Yoo guyyaa 5 keessatti hin fayyu ta'e ashabootti goone mana yaalaa geessuu barbaachisa jechuudha. Mana yaalaa immoo geessine ogeeyyiin maal gochuu danda'u? Tokko hundee ishee hidhuudha. Hundee ishee hidhuun akka isheen dhiiga hin arganne yoo godhan gogdee cittee buuti. Yookaan immoo wanta silver nitrate jedhamu itti dibamee sanaa booda wanti kun waan gogsuuf ofuma ishee cittee buuti. Yoom ariitiin mana yaalaa geessuu qabna kan jedhuuf immoo yoo naannoon sun diimate, yoo dhangala'aa foolii qabu godhate, akkasumas daa'imni ho'ina qaamaa mallattoo dhukkubbii biraa yoo qabaate mana yaalaa geessuun barbaachisaadha. Kanaaf egaa ashaboo nyaataa mana keenya jiru fayyadamnee xiqqootti firfirsinee daqiiqaa 30 tursiisnee ganamaaf galgala guyyaa 3 hanga 5 akkas goone ni gogdii ni fayyiti ni badde jechuudha. Kan baasiis hin qabne manumatti haadholiin gochuu danda'anidha. Galatoomaa turtii gaarii.